Anamman baradhe arree tokko bitee utuun nagadadhe Yoonaas Oromeera baajaajii bitadhe. Amma eessan naqa iddoo barbaadadhe mala maaliin qabaa noonan dhiphadhe. Biyyaa ba'ee deemuuf mattaawaqaan qabu biyya taa'ee hojjechuuf iddoon taa'uun qabu mala naa malaa maaloo yaa jaranaa inteeraansiin na eeggata akkaman godha baranaa. Qalbii koo cabsite amileen na bu'e maal falan dhabe fayyaa koottan du'e. Garansiin nu kaasa garanaan nu kaasa utuu bibirrannu barnootan nu baasa jennee utuma barannu yoo tolaan nu barsiisu jibbaan nutti cufa akkasitti barana eessaa qabxiin nu faa akkasitti barana eessaa qabxiin nu faa. Barattoota hojii manaa sakalee isin ilaalle gara dhuma jalaatti narramaa. Kanaafuu har'a kan nuti wajjin ilaallu waa'ee beelladaadha. Beelladi wanta isaanii nu fayyadanii faayidaa isaanii miidhaa isaanii wantoota garaagaraa irratti kaasnee haasofnaa jechuudha. Kanaaf har'a kan nuti waliin ilaallu waa'ee faayidaa isaanii ta'a. Kanaaf gaaffiiwwan muraasni isin gaafadha. Namni eeyyamamoo taatan harka kaasuun deebisuu ni dandeessu jechuudha. Eshi. Kuna tiichara naan gaafadha. Tole dinko indaaqqoon maal lulaatti? Hanqaaquu baay'ee gaariidha. Olaanoo maal lulaata? Foon lulaatti ka tiichar baay'ee gaariidha. Dhugaa baay'ee ma tokko barumsa kana daladdadhe. Isas bukkee taa'u kana isaa maayimii cinqillaatii kana mee? Cinqilloo seedhan kana. Isas utuu qo'achiistee baay'ee natti tola ture naan. Cinqilloo waan si gaafadha gaaffii tokko waan si gaafadha immoo saawwi maal lulaatti? Hojii manaa. Dhiifama yakkamaa nana dhiifama si gaafachuun barbaada duraan dursee. Maal sitti fakkaataa dhimmi dhiifama si gaafachuu kooti immoo duraanii kan sitti murtaa'e torbee tokko ture. Nuun immoo kan si oolchine mana hidhaa keessaa jechuudha. Mana hidhaa keessa kanatti turte immoo torbee lama ta'e. Kun rakkoo teeknikaadha. Dogoggoratu uumame. Kanaaf immoo dhiifama nu godhechaa. Dhiifama guddaa si gaafanna. Akkuma poolis xaafaa kanaatti jechuudha. Si galamini? Dhugaa dhiifama illee na gaafachuun qabdan turtan. Homaa rakkoon qabu kun maali? Torbee tokko duwwaa dogoggoraanii rakkoo teeknikaadhaan natti dabaltan mini? Jedhama amma diraa waaqa amma akkasiin jedhama. Torbee tokko natti daatanii jechuudha. Ani immoo torbee lama nooleessan torbee tokko ooluu qabu jechuudha. Kanaafuu amma oolmaa olii oolaa jechuudha. Maal jechuu barbaadeen akkuma seera maatisii keessatti herregaa keessatti jechuudha. Edoo firrisuun jiranii akkuma sanaatti hin herrenna amma guyyaa kana. Ammanii gaafan deebi'ee dhufu torbee tokko isan deebi'ee dhufu irraa naa hir'isuu jechuudha adde poolis. ሳልፈልግ አሳከኘውን አናሽ ብሬቱ በዴ ወይ ዴቢያኒ ድፉ ያዳ ጅርታዳት ወይኔ ኤርማሌ መከና ማለዱ አቶ አፍሻለ ከኬት ያርገ ቤኮን አፍሻሌ ለግመቃንኬ አፍሻሌ ቤታ አፍሻሌን ለ ስራንዴሙ አፍሻላ ጀደም ደመቲ maali amma namni tokko kan inni hidhamu koo wanta dogoggore yakka raawwate sanarraa baratee akka deebi'ee yakka sana raawwanneef. Ati garuu mana hidhaa keessa teessee waa'ee deebi'anii yakka hojjechuu haasofta. Xaricha arsamu. Akkamittiin nama akkasii kana gadhiisuu danda'a reen? Galate aizo. Qalbii numti koo naa ayyama. Sammuu numti koo naa ayyamu. Kanaafuu yooti amma qalbii kee jijjiirrattutti mana hidhaa kana keessa waa'een gadi ba'u eessa iyyuu hin jiru. Okay? Asaadhaayi. Maali gaa'ee adde poolis yoo lubanne wayyuu ammanii yoomii yakka dalagee deebi'ee dhufaa jedhe. Hin jenne man maaleessa yoomin jedhe hin jenne mini jedhe. Jenne kanaafuu
ani deebi'een dhufa kanin jedhee yoon isin dubbisuu ba'aa dhufe fa'a. Hidhamtootas keessaa fa'a yoon dubbisuu dhufe fa'aan jedhe malee. Maal isaanii yakkaan dalagu kanaa booddee dalagaan taane hin dalagu maleen. Mayyoo yakka kara ishee hin baatu humboo maleen. Maalessa. Maali adde poolis. Yoo dhufanne wayyoon dhubachuun ikkoo gaariidha gaarii. Asaadhaayi. Attuu abshaala kan hin jedhe lafaa kee hin jedhe seeteet. Attuun abshaala akka jedhiin ma deebi'ee na mudata jedhee yaaduun. Na mudatees hin beeku na mudatas jedhee hin beekuun. Maali kun shurramuun kun shumburraa. Shumburra qoqa wayi. Yoo yaa akkam jirtu daawwattoota gaaffiif deebii yeroo hundumaa saamii horofan viidiyoo isaadhumaa irratti argama. Egaa keessummaan keenya kabajaa har'a isiniif qabannee dhufne obbo Komboshii ta'uudhaan beekamu. Xaricha alsamuu. Obboon Komboshiin kan isaan ittiin beekamanii beekaa wallaaltota keessaa kan beekaa jedhamanii isaanii. Beekaa wallaaltota akkam jirtu nagaa keenya kabajaa isiniif dhiyeessina. Jalqaba irratti galatoomaan jedha. Egaa ani waa tokkolleen dubbadhu inni dubbatee xumureera. Akkuma inni ibsuudhaaf yaale ani beekaa wallaaltota jedhamuudhaan hin beekama. Maqaan koo inni sirrii Komboshii Kombollaa jedhamuudhaan hin beekama. Komboshii Kombollaa gaaffiin hin deebifne masumaayyuu hin jiru. Egaa affeerraa keenya kabajaa fayyamamuu taatanii gara miidiyaa keenyaa waan dhuftaniif isin galateeffanna. Gara gaaffii kootti yeroon darbu gaaffiin tokkoffaa gaaffii filadhuu ta'a. Gaaffiin kun immoo lamedoo tokko baay'isu 3 meeqa ta'a? A 7 ta'a. B 12 ta'a. C 9 ta'a. D deebiin qabu. Ottoonni gaaffii kana deebiseen duraan dursee waa'ee beekumsa koo daawwattoota tokkotti himuun barbaada. Ani beekaa kan hin jedhame herrega irratti. Herrega baay'een danda'an akka ajaa'ibaatti hin dalagaa herregan. Ani akka ajaa'ibaatti hin dalagaa. Komboshiin akka ajaa'ibaatti herrega dalagaa. Gaaffii kee ammaatti immoo yommuu deebi'u A yookiin B yookiin C yookiin D keessaa tokko ta'a deebiinsa. Gaaffii lammaffaa eenyutu yeroo jalqabaadhaaf ampuulii dalage? Eenyu ture? Namicha isa ampuulii dalage dhaqa. Eenyu Toomaas moo? Eeyye Toomaas. Horaa bulaa deebanaa jiraadhaa. Isinin jaaladhaa. Ijji nagaa walloo. Hin beekamtu dhaltuuf kormaa mataa malee hin qabdu mormaa. Gaafii fira gaafii orma konkolaataa yaa abbaa gommaa. Tolee gaaffii lammaffaa dubartiin addunyaa kanarraa bareedinaan tokkoffaa taate eenyudha? Garuu gaaffii makkee deebisuu fi dubartiin addunyaa kanarraa bareedinaan tokkoffaa taate kan kooti alamanaa kooti. Qinqilloonni jechuudha waardiyyaa manaa fi qaanichaa beektanii waardiyyaa mana fi qaanichaadhaanii dhangala'aan fayyadamee birrishaan kaffalee dhiyeetu. Kanaan booddeetu fincaaruu dhufuun harkaan ba'u. Gaafa fincaasaa fincee gadi ba'u waardiyyiittiin jajjabaa fayyadamte birrii 10 kaffalte malee ittiin qabattu.